Ashama arkafune kabajamtoota daawwattoota sabboon chaanal jirtu nagaa keessanii hi jirra galataa waaqayyo guyyaarraa maalaka qopheessaa jirru sitti nagarsiisa barbarreenis kunooti argaa jirtu kuno barbarree daasisuuf dallasuudhaaf fidibittu wanti dallasuudhaaf qanaxxasaa jirra kotta nu gargaara siniin jennaa daawwattoota keenyaa barbarree qanaxxasuutti jirra nuduukaa bu'aa like share subscribe comment like gochuun dagatiina jajjabeessuun akkuma amaleeffattan ittumaaf mulee bilbila kee mulee akkasiin siniin jechuu barbaada kunoo siniin agarsiisa kana jechuun jechuudha akkuma argitan kuni bosobilaadha dimbilaala shokonota xiraakota kana qaba kan biraammoo wanti inni qabu jechuudha wanti dibittu wanti kan biraa wanti itti godhu jechuudha zinjibila tan godha shunkurtii adii xixiqqoo tokko ittiin godha akkuma argaa jirtan kanattan godha shunkurtii diimaa isa xixiqqaa ittan godha jechuudha shunkurtii xixiqqoo adii kan oromoo sana jiraayyuu ishiinan dhabe jechuudha achumaan kanumatti naqa jedheetanii ishiinan dhabe jechuudha barbarree dallasuun gaafa barbarreen dallasame waxiinsaa dhadhaa jedha kuni garuu naaf hin taane jechuudha kun shunkurtiin kuni jechuudha akkasumatti itti gochuufanii garuu isaan kuni maal goota mul'achuudha inni akkasii kanammoo biiftuu faana qanaxxasaa oolle jechuudha biiftuu faana qanaxxasaa oolle kunoo akkuma argaa jirtan kana shunkurtii adiin illee kunooti akkasuma shunkurtii adii kun bishaaniin zafazafama ganaa akkasittiin jechuudha bishaaniin zafazafeen boru ganaa ittiin dallasa jechuudha shunkurtiin baay'achuudha qaba bosobilaan illee akkasuma dimbilaan illee akkasuma shunkurtii adiin illee akkasuma shunkurtii adiin illee akkasuma shunkurtii barbarree daasisuun akkami amma akkanumatti daasisan amni jechuudha garuu akkatti daasisuun sirrii miti sababbiin isaa jechuudha hin mi'aawu jechuudha waxiin isaa nama gubaa yookiin immoo laphee nama guba garuu yoo dallasame sirriitti mi'aasi dhadhaa jedha ofumsaatiifu jechuudha na yoo dallasame barbarreen bareeda barbarreen amma meeqarra jira yoo jettanii waagaataallee 270 jira jechuudha maal jedhu maanne haala kee gochaa jirtu inni akkasitti kanaadha 270 bitee 270 jira jechuudha barbarreen qanaxxasuu sisterii koo qanaxxasee galachuudha qanaxxasee galte good. Arka suarana suta ishe. Apa kaya kasubara? Dawa tu tadi naga gafat. Ashama arkafune kawayan tu tahu sabut channel. Askot tu. Itu mudah tu.
Ashamaa akka kunne wantoota daawwattoota sabboontu chaanaal fayyuma nagaadha. Jirtu Fayyaa jirtu. anuu mudhii hin bakkannachiisaa. Anuu Waan jiraa dhufe sin yoo barbaadan bashannansiisaa. kabbee jedhi. Yoo barbaadan immoo diraamaa biraa Faan jiraa yoo barbaadan kabbee yoo barbaadan diraamaa biraa. waan barbaadan jedhu waan jiraa. Yoo barbaadan faan jira. Sinan jaaladha ijoollee biyya Arabaa. Sinan jaaladha ijoollee biyya Arabaa gooftolii koo sin kabajnaa. Akka lubbuu kootti Akka lubbuu kootti. akkuma haadha kooti immoo nagaan isin haa galchu. Akkuma haadha kootii immoo nagaa sin haa galchuu. Haati koos nagaan naa galteetti isinis nagaan naa galaa jedhu. Haati koos nagaan naa galteetti isinis nagaan naa galaa. Nagaan naa galaa jedhi. Nagaan naa Waaqayyo galaa. nagaadhaan isin haa galchu. Waaqayyo nagaadhaan sin haa galchu. Kanaan dallasna qabeef. Kanaan dallasna. Ashin hin danda'u. Mataan isaa ganaa irraa ciccitaa. Irraa furfunnee mataa isaa isa booda hin dallasna. Ishee daawwattoota keenya kun akkuma argaa jirtan kana barbarreen daakamutti jira. Ila kun shunkurtii ishee akkanaa tokko yaadattu ila ishee akkasii kana ishiitu itti nam'a ture jechuudha. Shunkurtii Oromoo tokko jirti xixiqqoon tokko ishiitu itti nam'a ture gabaarra kaleessa olii gadi qaabbasee nan dhabe dhugaa hin jiru jechuudha. Isa kana sayyilaa ishee kanas. Ishee akkasii turte beeku. Hatumee goobazii mucaan gootuun beetti. Mucaan kiyyan beetti. Goobaziidha qamamiidha mucaan kiyyaa. Kana ammoo akkasittiin keessaa surameetu. Akkasittiin barbarreen. Qoy akkas bahe biif. Akkas bahe ka'e. Akkasittiin godhama jechuudha. Argaa jirtu? Si yaadeera ammoo ijoo koo si yaadee jira. Baay'ee tokko. Biiftuunis illee argamaa jirta biiftuutti keessa. Shunkurtii adii ishii kana kanatti nam'u. Goggogdu. Maal argaa? Dhugaa silkii haasaa jirame. Bilbila haasaa jira abbaan biiftuu. Bilbilisa. Dhugaa. Deemi kottu. Asirratti na gaafattaa biiftu. Ka deemi kottu. Dhageessanii ijoo. Waan ishiin jettu. Akkas ture kunoo akkuma argaa jirtu miti. Kanadha. Akkuma argaa jirtan kana akkasittiin kana fakkaata barbarreen abbaa beektu jirtu oolmaan akkam ture. Meeshaa nagaa gaabbume. Har'a barbarree dallasuutti eenyu ta'e. Mi'eessituu hojii waliin makuutti jirtu. Gaariidha. Nagaa gaafadhu daawwattoota keenya nagaa gaafadhu. Yoo iyyaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka mooltanii waliin nageenyi baraadha. Kan geettu jajjaboodha. Jirra kana tapha kanatti jirra. Jaartiin immoo har'a barbarree dallastii. jaartiin barbaadee. Intala heerumsiifachuuf ikkoo. Barbarree kan dallasnuuf intala heerumsiifachuudha. Intalli geesseetti bakka. Akkasi kaa. Kamoon ture oolmaa. Bareeda. Bareeda ture. Garuu maal yoo nu dhungattamee naadhaa dhuftan maaluma qabame. Sinumatti. Beektu. Handeennash. Daanash. Akkam. Nagaa yaa. Daawwattoota keenya nagaa gaafattee taati.
Anu sinjala datteni. Barbarree dallasuun baraa jettee jirti. Kun anum jala yoo waa hojjedhu anuma jala kus jetti. Yoo biddeen tolchuus yoo waxii waxuus anuma jala kus jechaa olti kun. Nama barumsaa dhufte. Kun argitanii lafa shikkanaati kan barbarreedha ta'u jechuudha. Sakkanaa kana kun garuu ganaa miiccama. Zafamee boru ganaa miiccee eenyu ta'a jechuudha. Kana fakkaata. Kana fakkaata. Nagaatti tura. Bulti gaarii isiniif haa ta'u. Daawwattoota keenya. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Shalom. Nagaatti bulaa. Ciao. Nagaan ni tura. Ciao jedhin. Ciao. Si jaalanna. Like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Video kana hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatina. Jabeessuu hin dagatina. Biiftuu waan haaraa isinii qabattee dhufaa jirti. Ciao bye. Miti biiftu.